kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرت هردفتوتا نور الهدى قويا هردا علماء نور قدوم بكينا غافي مرقا حواسن مسلمة يرود إيرف غافتا تريف موتمان ديبسا هاتتما أكينو قبوفي يو موتمان ديبسا كان نكنن تركان في أمان مسلمة فردتو قبرتي مرتي دبرساني جر نولين dhimma kan hordofuun namoota walgayii kan irratti argaman jidduu Sheek Jamaal Aliyyi fi Sheek Jamaal Haajii dubbisnee jirra. Mee inshallah amma gam isaaniitti sanaa dabarsu. Ulama bihi khada fi hayyun dachihi ambarihi dugan warradin barsiisu توحيد فقيهدا علماء قاهري مفتاح فقيه يقدا علماء صور قلبي تهنيات نجا أمتها تيسا علماء ربي النبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما إن شاء الله أستاذ سنردا علماءوني غودوني بهورميا كيس جراني دم مجلس سيرا على رتي فتوى كنني جرو أكسمس إبس جنولة دبرسني جرو ما مال رت فتوى كنني أكسمس إبسي بهمالي ما إن شاء الله جواب سنوي ما يسينا ترتاني. ما شاء الله درا بسم الله الرحمن الرحيم علماءوني ويا رانتنا أستي والجيم كن ulamaai biyyi tunni qabdi jedhamtu ija biyya tanaa ifaa biyya tanaa warra biyya jiraatu hundinuu ambaasaaddaroota nagayaatti isaan beekan ulamaai biyyi tun qabdu jechuudha namanii isin jarjarre biyya kan ammas uummatarraa kophaa shaazii illee taane uummanni illee isaanirraa achi hin baane hawaan irra murate irratti ibduuba illee hin deebine ulamaai jeeyina silaa biyyi tunni qabdi jedhan ulamaai taarikaa warra Sheek Adam Tuulaatii fi akkasuma Sheek Ahmad Watarii fi Sheek Musaa Su'aalaa faa Sheek Mahamad Asaboot faan hoogganamu jara gurguddaa kana warri walga'e wanni isaan ammoo irratti walga'en haala yeroodhaa waa'ee dhimma islaamaa kajaamu kanaa fi akkasuma jijjiirama biyya teenya keessatti deemaa jiru kana haala kana laalchiseeti gabaabsee yoo siime wanni isaan irratti walitti qabaman kana yoggaa ta'u wanni isaan baasan jijjiirama ammaan tana deemaa jiru kana nuti yeroo duraatis wajji jirraa wajji dhaabbachuu jirraa gaafa uummata keenya wasana daangaa hundarraa godaansan san warra du'aa isaaniitii fi da'waa isaaniitii fi qabeenya isaaniitii fi hatta imimmaan isaaniitiin uummata kana bira orma dhaabbachaa ture sochii isaan godhan keessaa akka biyyattiiti mana gara 300 dhiyaatu uummata kanaaf maallaqaa walitti qabanii ijaaranii jiranii osoo akka mootummaan ta'in akka hawaasaatti fedhinnaa isaaniitiin kan namni tokko isaan hin ajajin jechuudha. Ummata hawaasa biratti akkaan kabajamoodha ummata hawaasni jaalatu ummata hawaasa jaalatu jechuudha jarri kun wanni isaan walitti qabamaniif adeemsa jijjiirama amma deemu kana akkuma duraanuu ummata keenya cinaa dhaabbataa jirrutti mootummaa jijjiirama kanaan deemu kana mootummaa Dr. Abiyyiin hoogganamu kanas bira dhaabbanna rakkina dheengadda isarratti aggaammatame sanillee ni balaaleffanna kanatti aansuudhaan ammoo ummata warra ummata wayyaanee kadur ummata keenya gabroonfachaa ture ulamaai teenya kaan eeysisee kaan ajjeesisee kaan saamee saamsisee kaan biyyarraa baasisee ummata taariika hamaa biyya teenya akkuma jijjiiramin arrallee dhokotaniituma ta'aa jiran san ummanni kun nu ummata islaamaarraa ummata oromoorraa nu bakkan bu'anii amantaa teenya isaan nun hooggananii waan jiru kana wanni isaan irratti haasawanii irra guddaan haasawa isaanii irraa wanni hedduun dhagayamee wanni namma akka kiyyetti akka nama tokkootti sii himu hagam takka dubbiin tun akka isaan bira gajjabtuu taatee fi mootummaa amma jijjiirama harkaa qabu kana keessatti isaan biratti hagam takka akka laaftuu taate laaftutti akka isaan itti ilaalanii fi
isaan hagamta kakkatti jabeessanii ilaalan adda fageenya haga dachiisami san adda fagoodha. Haga nama hidhuu fi hidhaa nama baasuun adda fagoo, biyyarraa nama ari'uu fi biyyan nama galchuun adda fagoo, dhiiga namaa gannaquu fi dhiiga namaa kennuun haga adda fagoo san takka dubbiin addaan fagaattee jirti kun laalu ilaalcha kiyyetti an akka nama tokkootti. Kanaaf gaawwanni isaan dubbataa jiran mirga islaamummaati. Mirga islaamummaa nuti duraan mootummaan dabree biyya tana keessatti akka lammii lamadaan nu laala mootummaan dabree jechuudha. Ogu takka illee amantaa nurraan qabu shakkii malee nuti kun ammoo ilmaan keenya ijoollee teenya nus ni amanaa akka lammii lamadaatti illee nu laalu akka lammii biyyaatti nu laala osoo jennee eeynu haga arraa turuun isaatu deebisaa tan osoo nuun kanneen turuun isaan nu ajaa'ibsiisa jedhanii hedduu ajaa'ibsiifatanii irra jaalatamaa waan isaan biratti akkaan jaalatamu. Islaaminaa keessatti arkaana islaamaa roga islaamaa jechuun akka manni roga afuriin ijaaramutti amantaan islaamaa tun roga shaniin ijaaramte. Roga shanan san keessaa tokko hajjiidha. Isa amantaan irra dhaabbatu san karaan eega jara shiftaa kanarra bee, eega jara saamtota kanarra bee, eega jara gubboo fi kanaan akkanatti dhiiga namaatii fi kanaan faalame kanarra qabahu ta'e hajjii hin barbaannu dhaabne hawaasni keenyaas haa dhaabuu jechuu ajajii dabarsan. Yoo mootummaa yeroo gabaabduu keessatti deebisaa irra nuun kennin haga waggaa shaniitti illee amma booda hajjiin deemnuu jechuu murteessanii hawaasaaf illee hedduu hawaasa biratti fudhatama waan qabaniif ergaa hajjii teessan dhaabaa jettu san dabarsanii labsi ajennoodhaa ibsi ajennoodhaa kan isaan baasan kanarratti ani gaa wanni jiru ka jiraattu taate mootummaadhaan nama qaama mootummaatiin yoo wanni kajuu jiraattu taate ummanni dhimma islaamaa jedhamu kun ummata kijibaan beekame hawaasa basaasuudhaan mirga ummataa saamuudhaan isaan tuffachuudhaan biyya keessatti fi biyya alaatiif haga ilma namaa tokkotti nama laalletti jechuun ammaa yeruma bakkumammaa hajjiidhaaf umraadhaaf deeman sanitti illee tuffiin isaan ummataa qaban ummata walii qabanii walii raranii warra baadiyyaa warra magaalaa nama waa beeku waan beeknu hunda walii qabanii maallaqa dachaa meeqarraa fudhatanii geessanii raaree keessatti raasaa keessatti gannaqanii lulluuqata isaaniitii fi bakka bashannanaatii fi bakka badii isaaniitii fi bakka waan baraniiti isaan biraa kutan guyyaa achi gannaqanii fi guyyaa galchan qofa isaan achi deebi'anii ummanni kun ummata akkanaati. Ummanni kun nurraa bakka bu'u hawaasni nama ifii jaalatu nama hawaasa jaalatu nama diin beeku wanni kun waan diini siyaasaa miti. Isaantu siyaasatti mootummaallee yoo siyaasa kanaaltu taate wanni kun hawaasa biratti hawaasni diinin laala hawaasni aqiidan laala. Aqiida jechuun dubbii laaftuudhaa miti waan salaataa fi soomanallee duraati. Kanaafuu gabaabsee yoon kasii himu taate sochiin irraa tana isaan socho'anii fi haasofni irra isaan haasawan amma booda obsuun dandeenyu yeroo gabaabduu keessatti deebisaa nu haa kennanii. Yoo yeroo gabaabduu keessatti deebisaa nu kennin hajjiin hanurraa haftuu jechuudha wanni isaan murteessanii. Ani gaa mootummaa yoon kajuu jiraatu taate anillee akka nama waan kana keessa beekuuti. Wanni kun ulamaa'ii biratti hawaasa biratti laaftuudhaa miti. Ummanni majlisul aalaa ja'an kun ummata hawaasaa wajjin jiruu miti. Ummata amantaa wajjinis jiruu miti. Namni tokko isaan duuban jiru mataa isaanii malee halkanii guyyaa isaa wanni mootummatti haasawaa jiran hawaasni nu wajji jira. Ummata kanaa wajjin hawaasni jiru. Hawaasni ummata kana balaaleeffata. Yaada kana juu oofanii guyyaa tokkotti yoo bahaa gabbahaadhaa mirga keessan labsadhaa himadhaa yoo jaaniin hawaasni bahaa dhihatti namni tokkollee hin hafu isaan yoo taate malee. Isaan nama hawaasa kana bakka bu'u osoo hin ta'in nama mataa fiitillee bakka hin buune. Kanaafuu gabaabsee wanni hin jiru kana warri guyyaa kana wajjin oollee ulamaa'iin ammallee nama hedduun na bira jira. Warri wajjin jiruun Shajjamaalaa Jiifaa jira, Shayanwar faa jira. Kanaafuu gaamee isaanitti isin dabarsa. Ani waan hin jiru mootummaadhaan isin jaalannaa qaama mootummaatiin akka Dr. Abiyyi akkasuma kabajamoo Lammaa Magarsaa gaafa nuti uummata hammarreessa jiru gargaaruuf hammarreessa yaanu rakkina keessaniin beeka gaafa gaafiin teenya nu deebite teessan keessa deebite akka waan daqiiqaa takka tasaanii boodan dhaabbannee godheeti sunis walumaan teenya godhee nu hime ammammoo akka ammaan tanatti deemaa jiru akka irraanfatame yookaan akka waan jara kanatti amaname yookaan akka waan jarri kun fiifuu jara jijjiirama keessa dhufe akka ummata dheengadda nama hidhaa nama ajjeesaa biyyarraa nama baasaan turini
nuti kabajumaa fi jaalala isaan kanaaf qabnuu fi malee guyyaa tokko sa'a tokko daqiiqaa tokko taa'uu hin dandeenyu mirga keenya kanarraa gaafii amma gaafanne kanarraa kanaafuu ni jaalannaa jara kana ni kabajnaa daddaffiti akka deebisaa tan nuu kannaniin hanga isaanii injaa'u sagaleen xiyyeetun isaan bira geesse tabiraa wanni isaan labsi isaan baasan jum'aan dhufu kun jum'aa kanarraa eegalee haga xumura qabsoo tanaatti khutbaan jum'aa waan biraarraan godhamu hammeenya isaanii fi rakkoo isaan nurra fidanirraa malee jechuudha. Kana wanni isaan labsi isaan baasan kana anarratti gaa waan irratti dabalan ono boleessa keenya Ustaaz Jamaal Haajii faan bira jira isaanis mee waan jiru isinitti haydaanii rabbiin nurraa haa guutuun jedhan gama kiyyaan hedduu garaan kiyyalleen namadaa qalbiin kiyyalleen namadaa ijji teenyalleen nu imimmaanii namni ummanni kun hin garabsiisin namni ummanni kun hin hiisisin namni ummanni kun miidhaarra fidin hin jiru arra wanni nuti garaa keenya hunda numa deessee ummata keenya gaggaarii babbareedaa jijjiirama kana fidee wajjin gulula masara isaanii sammataarra hidhatanii akka nama jijjiirama kanaa wajjin jirutti isaan bira taa'u wanni garaa keenya hunda numa deessaa jiru kana nama hunda akkasuma madeessu jirti obsi keenya jaalala Dr. Abiyyi jaalannuu fi obsi keenya jaalala kabajamoo Lammaa Magarsaa jaalannuu fi obsi keenya jaalala qaama jijjiirama kana hundaa jaalannuu fi kanaaf obsinee osoo daddaffitti deebisaa taranuu kannanii hajjiin amata baranaallee nu dabruu baatte hedduu gaariidhaan jaa hanga kanumaaniin irraa baa obboleessa kiyya mee Jamaal Haajii Yuusufiin bira jira innis waan irratti isinii dabalan gaa inshaallah. Hayye. Hello, assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nun jirtan sheekeen? Alhamdulillah, kam ni dhaga'ama? Dhaga'ama alhamdulillah. Mee inshaallah haal guyyaa har'aa keessa ooltan isanis mee gaggabaabsaa nuu himaa waan mootummaa dhaamsa dabarsitanillee qabaatan mee inshaallah nu dabarsa. Egaa bismillahir rahmanir rahim duraan dursee isinii fi hawaasa keenya kan nu dhaggeeffatan hundaaf assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jecha. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Guyyaa har'aan tanaa wanni irra oollee waan haarayaa miti. Yoonii fi kan gartee har'a irra dhageemtu taate malee irra humna godhattu taate malee haarayaa miti. Osoonii fi qabsoon qeerroodhaa tun hin ka'in gaafa asii lilligatanii kaanii Lubnaan dhaqanii Ahbaash fidatanii namichaatu beektaa hoggaanii fi mammaaksan maal jedhan bal'aadha isaatiitu ija hin qabne jedhaniiti namni waa kanneef kaija qabu dhiisanii sani maal jee kani ana kaija hin qabneefu kana kannan maalayyaa kaija hin qabneefu kana kannan maalayyaa kaija hin qabneef kaija qabu faadhaa je kunis hammaa kanatti ummanni hawaasni muslimaa na jaalatu gaafa duraa san beektaa namni hundi irra guutaa miseensa isaati hammaa kana qaaliti iyya godhanii nafa faarsan yoon amantii faa isaanii jijjiire faa maalayyaa jee jaartiin kabiiraa waa beekti yennaan kitaaba gabbaaftee dhiitee jan asii kutanii Lubnaan dhaqanii neetwoorkii isaanii ifkee isaa baasanii hawaasa islaamaa bira tufamanii abaarsi ulamaa islaamaa guddaa isaanii mataa isaa qabee eega darbee as jirtu takkaa qabsoon hin dhaabbanne arraa miti jechuudhaan uummata keenya yaadachiisuu barbaade ammoo tahee wanni ituu tanatti tan amantaadhaa tanaan mee afyennee boodarra dhaabbannee fi akkuma gartee ammaan dura hayyoonni keenyaa dubbatan tana keessa deebiin nuuf deebitii wayyaaneedhaaf ragaan taanu wayyaaneen gartee karaa waan kana maqaa shororkummaadhaatii fi maqaa biraatti baafti jenneeti cal jenne ilmaan keenya kan ol bo'uudha jiru kun yoonii fi ol bee akhiraadhaan dhufne addunyaarra jira ni arkaa waan keessa jiru ni beekaa jijjiiramaan nuti amne aan dhugumatti abbaa isaayyee ari'uu dura abbaa isaayyee hatticha achirraa ari'uu dura ani kaniin eegin kana kasan pichi kaayee isa sanii ari'amaadhaan eege duuba wanni hedduu ajaa'iba natti waa hunda haranii manuma kana keessa hattuu karaa jumruukaa haranii hattuu karaa sukkaraa haranii hattuu karaa internetaa cuftu haranii hattuu maqaa Jowaar Mohaammed balleessite haranii maqaa hattuu maqaa OMN dhaa balleessite haranii hamma amantiidhaa kana bira dhiisanii deebi'anii namuma san abbootii amantaa jinaadhaan deeman dhugumatti nuti amantaa teenyarra waan jaalannu waan hin qabneef jecha obboleeyyan keenya doktoroonni keenya hayyoonni keenya kan gartee arraan tana du'aa'iin teenya bakka keessa san ummata najisa sareerra najisaa kana if biraa oofanii hawaasa muslimaa gadi bu'anii akka taraa duraa
keessa seenanii balleessan sanatti fi keessaa bahanii walitti dhaggeeffatanii ummanni hawaasni muslimaa nama isaan taleeguuf nama isaan deemuun ni beeka akka keessaa bahan jechuudha dabarsuu barbaanne ammoo wanni jechuu barbaade harkaan na bareetu Oromoon ogguun mammaaqtu dooluudhaa sossoohaa jan harkaan na bare maal jan isaan amma yeroo tana isaan rifachiisuudhaaf isaan dammeeffachuudhaaf kun olaal jijjiirama kan akka lafan qabanneef maarree jedhanii hin dhiisan waan isaanii hatuunattuudha guyyaa kanallee teessoo irratti illee dubbii tana dubbachuudhaan irra deebi'eetiin dubbachuu barbaade sheekh Adamiitiitu sheekha keenya sheekanii maal jee gaafa dura jijjiiramni kun dhufuudhaa deemu yaa jira keenya ummanni kun gaararraadha munaafiqa yahudaadha abbootii garaati Abdullah ibn Ubay ibn Salul irra guddaan isaaniiti mala jiruudhaan beekanii gaafa Haile Sillaaseetis mootummaadhaan wajji dhaabbataniiti nu darbatanii gaafa Dergiidhaatis mootummaa wajjiniin gaafa Dergii fa'aa ajaa'iba tokko hime gariin Soomaalii kutee jan Amaaraa jiran jee walaas jiru waladdaa futee jan wanni shayxaanni tuni gariin Soomaalii jala kutees warra Soomaalii jala kutii Amaaraa wajji jiranii jeeti ulamaa teenya gachisiisaa ture jedhan akka Soomaaliin gattu godhe jee godhanii warri as jiru immoo Soomaalii wajji jiran jedheeti akka Amaarri gatu godhala warra Soomaalii keessa jirus Amaaraa wajji jiran jee akka Soomaaliin gatu godha gaafa Dergiidhaatis isaan tarma beekanii arrallee wanni ni sodaadhu osoo jijjiiramni kun hin dhufin nuun jaabees wannummaan tun achi nutti as deebi'uudhaan sodaadha as deebite kun hajjiirra laftu saahibni Hayilamaariyaam bu'ee qofa haa nu deebisan moochi booda filatamee jiru akka molaataan duraan kute sanoo ummata kanan fidne maaliif wanni wayyaaneen deemmatuun hundi qushaashni gama amantiitiin hafee gama biraatiin xaaramuu danda'ee dhiqamuu danda'ee moo ummanni kun qulqulluu jechuudha jalaan isinii himanii gaafii hamma kana qofa gaafanne takkittii sana wanni inni dhaamsa barbaadu ammoo isin obboleeyyan keenya kan miidiyaa adda addaa irra jirtan waan kana nu labsitanii nu cinaa dhaabbattanii walii haala jummaa as deemu kanarraa nuti takaatees hin ta'in arrammoo wanni garaagarummaa fi addaddummaa fi irra wal arguu qaba malee takkaa ta'ameetu hin jiru iida kanarrattis nuti numa dabarsine iidatu sooma ramadaana kanaas 27 isaa booda 20 guyyoota korona boodaa kana keessattis abaaraatu moo hayyo jazakallah ustaas ken mee harda warri ulamaa'ota argame isin wajjin eenyufame nama gam walumaa galatti ulamaa'onni argaman akka walii galaatti darasoota isaaniitii fi khadimman isaaniitii wajjiniin nama 34 oli wal kana keessa ulamaa'onni toora nama 20 fi 4 jechuudha kanarraa immoo gurguddaayin ulamaa'oleen biyya keenya qabnu sheekanii sheekh Adamtu Ulaadhaa Sheekh Ahmad Watar Sheekh Muusaa Suwaala Sheekh Aliyyi Fallaana akkasumatti immas Sheekh Muhammad Ali Asaboot akkasumatti immas Sheekh Mahdi Gadar Sheekh Muhammad Ibrahim ammas Sheekh Makalif Gaarama Sheekh Makalif Gaarama Mul'ataatirraa akkasumas Sheekh Adam Tawfiq Mayyurraa Sheekh Burqaarraa akkasumatti immas Sheekh Abdusalaam Fadis Bokorraa akkasumas Sheekh Muhammad Lishoodhaa Sheekh Muhammad Usmaan waan miidhagaarraa akkasumatti immas Sheekh Ahmad Torbii Qarsaarraa Sheekh Abdallaa Ijeginnaarraa Ustaaz Abdusabuur magaalaa Kombolchaarraa akkasumatti immas Sheekh Aliyyi Muhammadee ganda Sheekh Adam Tuulaarraa Sheekh Umar Ismail magaalaa Awwadaarraa kaneen ganaba kalangaa hedduudha afaan irraa yaa'anii isin lakkaa godha jiru hedduu insaan inshaallah taala nama 24 dhigen jechuudha. Hayye ustaaz keenya jazakallah khairan umriin of dheeradhaa rabbiin inshaallah nasriilee nu hafiduu sanin jenna. Amiin isinillee galatoomaadha rabbi ol isin haa fuudhu inshaallah taala balaadhaas rabbi nurraa haa fuudhu isin injaa. Amiin amiin. Sadarkaa anbiyaatti sanaanse guddisee faarsee qur'aanaan. بإخت جهال والله إيسا دفئ والمجالة إيسا والمجالة هيو يومي يودري إيسا قوت جرا علمك أوه مساخي ركوهن جاء فوق إيسا كنب ولما إيمئنو جب إيسا
hedduun nurraa bargodaananii ganda akhiraa warri hin jiran ilmi isaanii irraa baranne egaa daraa hordofnu dhiiraa durbaan jaaniif amaraa علمي نورا نورني بريدا إنا ربيت أبا فريقودا ولا اللي بهار سبو سبدا خراس إن بدا خطو قبدو ولا ما إيه هيو قرودا يون مينيس خرار دا عندي سنة رسول كرا أحمدي نكجلشن إرهان دوهواني وأنبدي علماء ربي تقول فيه سيني جالتا خناف جالتو وردتشي سميه مليكا نمني هتمتين قرطم من بشام بارخي سجرتو دعائي ساني إفخدتو